السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيه. سجلي والفودي دبر. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ كم؟ فيا. ما وايت زيادة نرى تجاه فدا خرق ينتي وقنا مدي. آية. قيانا مندي يسان قيا دراسة كفارة جاني شو موفلني. أيه. أختي وفد دبر كفارة جاني شو موفلني. دبر قانون سو جرتامي سجلي سولفودي تي نون دبر أختي. قيا سدا فامو. قيا سدا فامو قيا سدا فاما غدا جاني أوري كلام. أيه. نرى كيسا. duraan dursee taaziyaa waan jaamaa shariyaa keessa jirtu nama du'e tokko dhageeffadhu nama namni irraa du'e nyaata fidaatii isna uliyaa lijaafara xaaman jee rasuula islaamii ummanni gandaa nyaata godhee fidaaf kammoo warri taaziyaa nyaata godhee nama nyaachisu shariyaa keessa jirtu sigalu jira taaziyaan namni wali qabamee gartee Jariir ibn Abdullah al-Bajali akka dubbatetti zaman ergama rabbii nyaata godhanii namni wali galee guyya meeqa taa'ee nyaachuu akka namarra booyuu lakkooyinaa je kanaaf taaziyaan hin jirtu shari'a islaamaa keessa wali taaziya jaan taaziyaa jechuun nama gartee namni irraa du'e gartee sabbarsiisu yoo isaan iyyeensaa fi wanni mashguul heewwasamanii qamalee ta'an nyaata godhanii fidu kana achi daliilli biraan tokko hin jiru agartee guyya sadiitti godhanii maal godhanii nama nyaachisanii دبادو خاوتي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم دبادو خاوبلس اتشيفرا شوفيتي دبادو مي الو وانا تيجي في الراجو في دبادو خاوبلس الو ها وانا تشياسو ورتي شوفيتي لايفي شوفي دبادو يخاجلا تشيزي دبادو ايوه السلام عليكم شيخ وعليكم السلام سكري والفود نيدا كمان سكرنتي سكري والفود كده شيخ نكمل نقامي نجي الحمد لله الحمد لله إيه سقافتشو بربع ايه وبلس خير نتوقف في وبلتي تيجي نتوقف أكا مرتي النخاء ولي توكي ها ولي النكاح ولا انتوكي وبلس خير نتوقف جارتي سا نيتي سا شودا النخاء أكا مرتي توكي ايه بالبلان بكاوجي في جرتو إسامة جرو بالبلان أكا مرتي يشودا عارما منو متاعي عارتهم بالبلان نخاتك نخاتك ايه سيغة جين ايه كم نخاتك يا هو ايه akkasitti sanirraa isaan kuni aarii yeroo sanii malee lola tokkollee hin qabanii hedduu wal jaalatanii hedduu jaalataa akkasitti jechuudha addaan gargar bahanii inninis akkasuma mana osoo isiin bakka hojii saniin galin irraa bahee bakka biraa jira. Ayyee nikaa eegatu kee guyyaa meeqa?
نكاح قد أما أنتنا بوليجرا شيكوتي تجافتشاتو مجرا هاي دوبو شيكوتي مال جان شيكوتي نوري إنجرو جيوس نجرا هاي أبو سنيف قا هدو شيكوتي تنرى ديمو جرا سنين وجي هالي وجي بيتناتي هدو نما garteega yeroo hunda inni jaa'u namas in argatu yeroo takka manguddoo ko argateega waan kana halli hayyeen koonnaa jechuudha sheekoti irratti bilbilanii beekte hayyee saniin akkasitti arraan tana sirra dawwalee isaan guddaa gammaan tana oni haa kana tuqee hara baatii akka shammoo jaha takka gayane eegani kaa tuqe moo eegani kaa tuqe baatii shani moo jaate haya akkam godhee tuqe mee nikaa kana nikaa kana irratti dawwalteetii yeroon sunis inninis nama sijaaraa tana dhugu nama haraaru nama sijaaraa dhugu ni haraara akkasitti irratti dawwaltee isiin waan jireenyaa bultii kanaaf waa gaggaafattee jennaan intala irraa deema ammaan tana boodan si dawwalee gartee gaa si himaati waa hunda wajjaa soyinaati ammaan tana gartee jeeni itti deddeebitee isiin irraa callisuu dinnaan haya boo akkasitti intal si hiiqee deem haya jeen jechuu akkasitti tuqee jechuu yaa boo maal jette akkasitti tuqee jechuu akkasitti sanirratti nikaa kana tuqee haya boo nikaan kun yeroo ammas deebi'ee yeroo takka san dura akkasitti akkuma qoosaa kanatti wanta naanjee qabaa saniifuu ani gartee gaaga ulmaa'in naan jechutti yeroo isanin jaaladha abbaa ilmoo tiyyaatii gara irraa dhaqu hin qabu haya ammoo gaa ulmaa'in gaa gartee gaa gurguddoon gaa dhugaasaniin gartee diin islaamirra jirtu haga gartee gaa na agartuu jettee isiinis bakkuma hojii sanitti haftee inninis asumaan ofirraa ba'ee hojii isaa deeme haya kanarraa duuba akkamitti halliin isaanii argamti waan jiru takkaafin sit dhufe amma gaa sheekootii hedduurra deddeemtanii mire maal jette sheekootii hedduurra deddeemtanii dubbii tanaaf sheekotii gaa ka biyyaa keessaa jechuudha taa gartee darasuma ayyaa sheekotuma asii ka biyya tana keessatti ayyee hedduurra deddeemtan sheekotii kana gaggaafanne namoonni kunis sheekotii biraa dabraamee sheekotii biraa gaafadhaa jedhanii tumaan nu dabarsanii haya rifar isinii godhan akkasitti sheekotii biratti dabraamee sheekotii gurguddoo oliitu jira sheekotii ol gaafadhaa waan jamnu ibsanuu kananii akkasitti sanii sababaa sanii ishee haasidhu haya waan si gaafadhu dhagaye ayyee isii waa'ee bultii gartee akkaataa jireenyaa gaafannaan inni si hiike jeen si hiike uma jeen akkasimi si hiike jeen narraa cufadhu bilbila si hiike ammaan tana haasawwan takka buu jeen oggusan si huu hiike narraa deem jeen si uyi kena radem jen timbo nduine sa gusa timbo duge malyet ogusan harara tijirete mo timbo duget harara tijira tijara arsantana duga haya khanuma kiti oni techu wonni te kasitti watu tuketi ala kulli hal dhagefadhu amman tana wonni jiru eega niqaatu qeebaatii shani moojaa jetteemi achi dura waytu qeefi achi dura yeroo takka naan je'ee jettee beektee isin naan je'ee mee telefoona keessan cufiitiin anumanaa so himmeetimma hangaan si deebisu amma irraa haya duuba waan hin je'e tuqeegaa san isaa fi isi gaafattasan amma waan ati jettu irratti si himaa dhageeffadhu gaafadheetinin ulmaayii gaafa saniitti sheeka gaafa san walit deebises gaafadhee haya gaafa sanii gartee hiikamnee ka gaafa saniiti ni jira dumaaf gartee wal wanni godhan maleedha jedhanii walit deebisanii warri walit deebise sheekotiin ni jirti
sheekotiin gaafas inni nikaa tuqeeti rajaatu jaa'ee rajaatu waliin jaanii deeffatammoo moo nikaanuu ni kamneette sheekotiin sheekotiin nikaanuu ni kamne yeroo saniif nikaan kun tuqamee jira nikaa lamaas hafee janiin yeroo san jechuudha akkana iman qabne lamaas hafee nikaa arrabooda hin tuqinii jaaniin jechuudha irraa ganii nikaan ni jira agartee jaanii walitti deebisa laal nikaan ni jira miti nikaan tokko kutee lamaas hafee waliin tuqiniidha rajaatuun deebisan gaafasiis tuqee jira jechuudha amma kun nikaa lamada tuqe hafee lamaan kanarraa hin tuqinii lamaan kanarraan tuqini jaanii wuli inni immoo tokko tuqe mas haya amma dhaggeeffadhu qojoollotti haya takka nikaa lama tuqame nikaan silaa tokko hafa tokkichaa saniin deeffachuu danda'a taakka jee lameen tuqe kana keessatti kalammaffaa ka tuqe kana keessatti silaa dafee deeffachuu danda'a garuu inni deeffannee baatii shani moo jaha jette eega kalama daatu tuqame akkasii moo akkasii miti akkasuma fayyaade silaama fakkeenyaa guyyaa tuqe sanirraa torbaan tokko keessatti dafee deeffate ni danda'a amma immoo nikaan gartee tokkichaa nafees yaa'ee dhume taakka jee amma gurbaan kun carraan inni qabu abbaa intalaatti dawwalee yooni deebuu fedhan abbaa intalaatti dawwaleeti haareen nikaa godhata na dhaggeeffatu hin jirtu yaa bola lafutti hin jira bar waan isii jechu jiru dhaggeeffatu hin jira abbaa intala dawwalanii jettee sanbooti shabakaan torkiin na dhawanni godhe haa yennaan bar kaadilaan haasoo kana dhiiroon dhagee yeetii rifadhee dhaggeeffatti amma dhaggeeffatu jirtaame abbaa intalaa dawwaleeti dhaggeeffatu jirta abbaa intalaa dawwaleeti haareen nikaa godhata gizee haareen nikaa godhate nikuma tokkichaa saniin deebi'a yoo amma booda hiike ni kutti dhaggeeffadhu qojoollotti bikkatan ittiin isallee qojoollotti dhaggeeffatu jirtaami nikaa lama hin qabu nikaa lama kute akkamitti haaree deeffata nikaa tokkichaa hafe saniini abbaa intala dawwaleeti haareetti nikaa godhatee yoo amma booda immoo gizee takka tuqu taate hin jiru jechuudha na dhaggeeffadhu abbaa intalaa gizee dawwaluun gizee immaa haareen nikaa godhuuf kana nikuma tokkichaa hafeef san nikaa godhaaf haaree godhaaf amma booda yoo hiike immoo nikaan isaa duraa kuta haareetti sadiin hin dhufne manni jaartii bira nikaa sadiin hin dhufne siyaa galtu tokkichumaan dhufa haareen nikaa godhata waliigalu jirra naafete waliigalu jirre akkas yoommaa haareetti abbaan nikaa godheefi jaartii tana deeffate nikaa tokkichaa kanaan nagayaan jiraata lama kutee beekadhu haareetti sadiin dhufaa miti tokkoon dhufa tokkichuma kanaan haareetti abbaan nikaa godheefi yoo lama dammaas haraaraan isa qabdee abba nikaa san tuqee jaarsa biraa heerumtu malee hin ta'u amma walii galle jaarsa biraa heerumte jechuun wulii jaarsa biraa heerumti tiimii sallee akkasitti adda baasiif ka amma haareen nikaa godhatu kun nakuma tokkichaa saniin deebi'a bikka tana gartee dhiirti teenyaan beektu irra guddaanis bikka khaxara bikkitun bikka hamtu bikkitun si galu jiraami na galu jira akkana mushkila ajaa'ibaati rakkoo ajaa'ibaati tanaafuu yoo deeffate abbaan amma nikaan maalifannaan tokkichaanuu yaa'ee kutee lama ifiifa afaaniin hiike uguta akka hiike deeffate lama dooliin jiraatan lamada hiike nikaan lama kutee tokkichaa kanaan abbaan nikaa godhaaf tokkichuma kanaan jaartii bira deebi'a malee nikaa sadii dipooziin hin jiru jechuudha walii galleemi na galee kan nikaa sadii dipoozitaan deebi'u haa akkam seete siifin adda baasaa dhaggeeffadhu nama tokkoof fakkeenyaa jaartii fuudha jaartii walolaniiti nikaa tuqa gizee tuqan sheekottiin manguddoon deebiteeti rajaatu jii deeffadhu jaaniin nikaa lama qofaa si hafee deeffadhu jaaniin ammas baatii jaa wajjin jiraateeti nikaa tuqa kalamadaa tuqa afaan ati beeytuuni siima tuqaa tana si akkasi beeytaa miti hiikuusan kalamadaa gizee tuqe ammas deeffadhu jaaniin deeffata torbaanuma tokkoof kana keessatti torbaan lamaaf tokko keessatti guyyaa sadii guyyaa shan keessatti amma gizee lamaas sadaffaa deebisaniif
yoo sadaffaa ammaa siiqe yoo jeen tuni jaarsa biraa heerumtu malee isaa laalin taatu jaarsa lamadaa heerumtee kalamadaati hojii jiraattee kalamadaati hojii yoo liigaluu didanii adda deeman ammaas kalamadaa kun yoo jaartitan hiike iddaa eeggatteeti jaarsa duraa biratti inni haaree nikaa godhata nikaa sadiin dhufti imma kana bira jechuudha. Nikaa sadiin dhufti. Taammaree fuuti bitun adda jechuudha. Waliigalee na fakkaata. Akkasii adda baasiif. Waliigalee lakkee waliigalee. Atuuna caqastee mika joolotti. Akeekkadde amma akeekkadde lakkee. Akeekkattee mi? Akkatti tuqan akkasitti tiimi duuba. Akkana waliigalee. Ayyee. Galatoon. Ayyee sheekh assalaamu alaikum. Wa alaikum salaam nageetti.